Masaanuun Haannaa maqaan ishee eenyudha? Masaanuun Haannaa maqaan ishee eenyudha jedha. A. Finiinaa. B. Raahel. C. Liyaa. D. Nagaan isiniif baay'atu yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti an obboleettiin keessa nagaadha. Welcome guyyaa har'aa jechuudha. Barumsa macaafa qulqulluu gaafiif deebii kutaa 6ffaa isaatiin itti fufnee jirra. Egaa mee amma ani kaniin ani isin gaafachuu barbaade barnoota barannu keessatti akkami wanti sirrachuu qaba jettanii haalli sagalee koo seeraan isinitti dhaga'ama akkasumas maayikii malee fayyadama waan ta'eef yeroo baay'ee immoo egaa haalliin ani keessa jirullee sagalee ol fuudhee guddinaan isinii dubbisuu hin danda'u gadi qabamaadha. Mee isinitti seeraan dhaga'ama akkasumas immoo qulqullinni viidiyoo koo barreeffama isaa seeraan argitu moo kanarra fooyyeffachuu qabaadha. Maaliif akka isinii mijatutti mul'isee deemuun hawwii kooti. Kanaaf barnoota keenya kutaa 6ffaa fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e itti fufnee jirra. Turtiin keessan hamma dhuma viidiyoo kanatti haa ta'uu like share gochuudhaan hin dagatinaa. Jabaadhaan isinin jedhaa yaada qabdan immoo komentii irratti naaf qooduu hin dagatinaa. Ulfaadhaa qaxxitumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Gaaffii jalqabaa akkas jedha. Filisxeemonni ija isaa balleessanii daakuu daaksisaa kan turani eenyudha? Filisxeemonni ija isaa balleessanii daakuu daaksisaa kan turani eenyudha? A. Simsoon. B. Naabot. C. Biniyaam. D. Tura. Deebii sirrii A. Simsoon. Abboota firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 21 irraa argattu. Gaaffii itti aanu akkas jedha. Ijoollee Yaaqoob keessaa akka muka ija godhatuuti inni jedhame eenyudha? Ijoollee Yaaqoob keessaa akka muka ija godhatuuti inni jedhame eenyudha? A. Niftaalem. B. Gaad. C. Yoosef. D. Asheer. Deebii sirrii C. Yoosef. Seera uumamaa 49:14 irraa arganna. Gaaffii itti aanu masaanuu Haannaa isheen jalqabaa eenyudha? A. Liyaa. B. Finiinaa. C. Sapheeraa. D. Raahel. Deebii sirrii A. Finiinaa. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 1:1-7 argachuu dandeessu. Gaaffii itti aanu bara Fari'ool Gibxii irratti inni bu'e dheekkamsi jalqabaa maal ture? Dheekkamsi jalqabaa maal ture? A. Fattee. B. Cabbii abiddaan makame. Dhiifama. B. Cabbii abiddaan makame. C. Du'a ijoollee hangafootaa. D. Bishaan dhiigatti. Deebii sirrii dheekkamsi jalqabaa bishaan dhiigatti. Kunoo seera ba'uu boqonnaa 7:17 irraa argattu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Maqaan mucaa Yaaqoob isheen durbaa eenyudha? Maqaan mucaa Yaaqoob isheen durbaa eenyudha? Egaa ijoollee Yaaqoob yeroo baay'ee 11 lallabama haa ta'u iyyuu malee durba tokko akka qabudha. Mee maqaa ishee? A. Raahel. B. Liyaa. C. Maaraa. D. Diinaa. Deebii sirrii D. Diinaa. Kunoo seera uumamaa 34 boqonnaa 1 irraa argattu. Akkas jedha kun immoo Yesuus
Yohaannisii fi Phexrosin fuudhee gara gaara gubbaa fuudhee yeroo ol ba'e Yesuus wajjin haasa'aa turan. Eenyufaa wajjin ture? A. Iyyaasuuf Kaaleb. B. Eeliyaasiif Elsaa'i. C. Musee fi Eeliyaas. D. Ermiyaasiif Leewwii. Deebii sirrii C. Musee fi Eeliyaas. Luqqisii kamirraa akka argannu waliin ilaalla. Kunoo Luqaas, Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 30 argachuu dandeessu. Gaaffittaan gaaffii sadaffaan akkas jedha. Aggaar lafa onaa isa kam keessatti jooraa turte? Aggaar lafa onaa isa kam keessatti jooraa turte? A. Mooriyaamitti. B. Midiyaanitti. C. Bershebaatti. D. Edoomitti. Deebii sirrii C. Bershebaatti. Kunoo seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 14 irraa argachuu dandeessu. Gaaffii itti aanu. Gaaffii arfaffaa akkas jedha. Balbala bidiruu Nohii kan cufe eenyudha? Balbala bidiruu Nohii kan cufe eenyudha? A. Waaqayyo. B. Bishaan badisaa. C. Nohi. D. Bubbee. Deebii sirrii Waaqayyo. Uumama boqonnaa 7 lakkoofsa 16 irraa argattu. Gaaffii itti aanu. Gaaffii shanaffaan akkas jedha. Yesuus Zakkiyoosin eessatti argate? Yesuus Zakkiyoosin eessatti argate? A. Gabaa gidduu. B. Galaana irra. C. Muka gubbaa. D. Mana Waaqayyoo. Mana Waaqaa. Ifama. Deebii sirrii muka gubbaa. Egaa Zakkiyoosi gabaabaa waan ta'eef yeroo Gooftaa Yesuus achiin darbu nama muka yaabbateedha jechuudha. Mee luqqisii keessatti argina. Kunoo Wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 4 irraa argachuu dandeessu. Guutuu isaa dubbifachuu dandeessu waa'ee Zakkiyoos jechuudha. Gaaffii itti aanu. Dha'ichi inni 8ffaa Waaqayyo biyya Gibxiitti mooticha Fari'oon irratti erge maalidha? A. Hawaannisa. B. Dha'icha guddaa. C. Fattee. D. Dukkana. Dha'icha isa 8ffaa Waaqayyo biyya Gibxiitti mooticha Fari'oon irratti erge maalidha? Deebii sirrii A. Hawaannisa. Boqonnaa kamirratti dhaqnee ilaallachuu dandeenya? Dha'icha 1 hanga 10tti sammuu keenya keessatti qabachuu qabna. Deebii sirrii. Kunoo seera ba'uu boqonnaa 10 lakkoofsa 24 guutuu isaa dubbifachuu dandeessu. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. Bineensota Waaqayyo uume keessaa isa Waaqayyo hin nyaatin jedhe akka isheen nyaattu godhee kan dogoggorsiise isa kamidha? A. Saree. B. Bofa. C. Harree. D. Hantuuta. Deebii sirrii bofaa jechuudha. Bofa mitiree kan hewaanii nyaadhu jedhee dogoggorsiise. Okay, deebii sirrii bofanne miti. Luqqisii kam keessaa akka argannu. Kunoo uumama 3 1 hanga 2 guutuu isaa dubbisuu dandeessu. Kun immoo akkas jedha. Amantiin Abrahaam Waaqa biratti maal ta'ee lakkaa'ameefi?
amantiin Abrahaam Waaqa biratti maal ta'ee lakkaa'ameefi? A. Qajeelummaa, B. Jabina, C. Goota, D. Humna. Deebii sirrii A. Qajeelummaa. Kunoo kanarraa argachuu dandeessu. Egaa gaafiif deebiin keenya guyyaarraa kana fakkaataa. Kutaa itti aanutti amma walitti deebinutti nagaan naaf tura.